Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo sagalee Oromooti kan isinii dabraa jiru. Sagantaan keenya kan dabraa jiru fi warri mariitis yeroo isaa eeggatee dhiyaata. Dura kan dhiyaatu oduudha. Ani kan isin keessummeessituu Sirfannaan Ahmad. Amma oduu har'aatiif gara dasuu duulattiin isin dabarsaa. Isaa wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Har'a oduu kan isinitti himu dassuu duulaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Saboonni ollaa jiran lafaaf jecha Oromoo karrayyuu lolaa jiru jedhame. Maddi keenya achirraa akka jedhetti lolli kamisa eengaddaa eegale jimaata kaleessaas itti fufeetu oole. Gama tokkoon saba Argobbaa gama biraatiin immoo Amaara naannoo Manziitu karrayyuu irratti lola bane. Oromoon hanqina meeshaa qabaa kan jedhe maddi keenyi mootummaan federaalas ta'ee kan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo lola sana dhaabuudhaaf wanti godhe hangammaatti hin jiru. Gama warra Amaaraatiin meeshaan hidhachiifamaa jiraachuu hime. Lola sana keessatti lubbuuf qabeenya irra miidhaan ga'ee jiraachuu hanga oduun kun qophaa'etti nun qaqqabne. Gujii keessatti Oromoota hiriira bahanii gaafii mirgaa gaafatanii mana hidhaa jiran manni murtii akka gadhiifaman jedhee ajajuus dabballoonnii fi poolisoonni didani. Aanaa Sabbaa Boruu keessatti torbee kana keessa saamicha qabeenyaa Oromoo alaa muddiitiin raawwatamuu fi dhiittinsa mirga Oromoo mormuun barattoonnii fi uummanni hiriira bahaa turan. Waraanni Agaazii fi poolisiin garii reebee nama tokko ajjeesee hedduu hidheeraa jedhamee himatamaa ture. Warra hidhaman namoota 17 bilisa akka bahan manni murtii Aanaa Sabbaa Boruu ajaje. Dhaddacha eengadda ooleetiin bulchiinsi fi poolisiin aanichaa garuu hin ta'u kun jedhanii namoota kana manidhaa keessatti qabanii jiru. Botarrii Bokkoo Abbittii Waaccuu Shaaroo Dirribaa Adaanjiloo Umar Duubaa Baqqalaa Mul'ataafaa warra manni murtii bilisa haa ba'an jedhee ajaje garuu bulchiinsi qabee mana hidhaa keessatti argaman keessa jiru. Kun osoo kanaan jiruutii godina Booranaatti Oromoonni aanaa Bulee Horaa keessa jiraatan magaalaa Bulee Horaatti kamisa darbe hiriira bahuun barattoota hidhaman 8 hidhaatii baafatan. Uummanni kumootan shalagaman gamtaan bahanii saamicha qabeenya uumamaa keenya dhaabbata miidirookitiin godhamu haa dhaabbatu jechuun gaafataa turanillee. Waraanni Agaazii fi poolisiin danuun gamasitti ergamanii reebbichaa fi hidhaan oolanii jedhame. Uummanni garuu tarkaanfii waraanaa kana daran onneedhaan fuuldura dhaabbachuudhaan humna bobba'e sana magaalaa keessaa ari'ee baaseera jedhee maddi keenya. Gandoonni kan akka Daawaa, Ejersa Gooroo, Hayaa Diimaa fi Booree Abbittiifa waraanaan qabatamanii jiru yeroo ammaa kanatti. Magaalaa Bulee Horaa fi naannoo ishees waraana Agaaziitiin qabamee jira. Gujii keessaatii warqee kan baasu dhaabbanni Midiroo kan jedhamu waraanaatiin eegamaa jira. Oromiyaa bahaatti mormiin uummataa kaleessas ittuma fufeetu oole. Barattoonni fi jiraattonni Giraawaa jimaata kaleessaa kan hidhaman haa hiikamanii Oromoo hidhuu fi ajjeesuun haa dhaabbatu Oromiyaan haa bilisomtu jechaa turani. Waraanni reebbichaa fi gaaza nama boosisu itti bittinsee jedha oduun nu ga'e. Godinoota Harargee bahaa fi dhiyaa bakkoota hiriirri mormii kanaan dura gaggeeffamaa ture mara keessatti namoota hidhuun daranuu cimaa jira. Mi'eessoo, Ciroo, Baddannoo, Galamsoo, Dadaa, Hirnaa, Dirreedawaa, Haramayaafaa keessatti hidhaan itti hammaannaan dargaggoonni Oromoo bosona keessa oolanii bulaa jiru jedhe maddi keenya. Walisoo fi Diilallatti mormiin barattoota kaleessaaf eengaddas gaggeeffamaa ture. Kaabineen magaalaa Diilallaa maqaansaa hin eeramne tokko roobii darbe eebootiin waraanamanii mana yaalaa Walisoo keessa jiru. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gara Suudukii hiriira bahanii kamisa darbee mootummaa irratti waraanni itti bahee humnaan isaan bittinse malee. Jimaata kaleessaa immoo barattoonni kun Oromoon gaddaa fi waraana keessa waanta jiruuf alaabaan biyyittii yoo gadi butamee fannifame malee qormaata hin qoramnu jedhanii didani. Bulchiinsi achi dirqamee alaabaa kaleessa gadi buchisiisee fannisee oole. Jalduu Goojjoo Gindabarat ammayyaafaatti guyyoota lamaan darban keessa mormiin barattoota wal fakkaataan itti fufee ture jedhe oduun nu ga'e. Dhumarratti Somaalee Moqaadishuu keessatti boombiin dho'ee yoo xiqqaate nama 3 ajjeese. Kaleessa buufata xiyyaaraa biyyoolessaa biyyittii keessatti kan dho'ee poolisoota 3 ajjeese gariin kan madeesse anadhaa jedhe Alshabaab akka Aljaziiraatti. Alshabaab yeroo irraa gara yerootti jabaachaa bakkoota gadhiises deebisee qabachaa jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kanumadha. Sagantaalee keenyaaf waliin turtii gaarii.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam ooltan kun qophii waarii marii qophiin waarii marii torbanetti guyyaa tokko isiniif dabru amma jalqaba. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii keenya waarii marii torbaanitti isaati kana dhiyaatu qophii har'aa keessatti marii dargaggoo yaada isaa badhaasaa waliin eegallee kan kutaa sadaffaaf isa xumuraa qabannee dhiyaanneerra itti dhiyaadha. Naannoo sanatti immoo duwwaa afuritti waan haasa'amu jira. Maanni citiin duwwaa afurii kana fa'aa ijoolleen kan haasa'an yeroo mootummaan wayyaanee kun nama miidhu akkamitti haaloo akka baatan akkamitti dargaggoonni of ijaaranii waa godhan waan sanarra waan nu kakaaftu jira fakkeenya wanti tattu. Dambidolloo duwwaa afurii bara chaartarii sana booddee xiqqoo wanti adda godhu dhugaadhaan ijoollee argitee naannaa sana keessatti akka tasaa ta'e jechuudha. Of ijaaranii ijoollee dambidollootu miidhaan akka malee yeroo itti dhufu namni yeroo akka malee miidhamu akka malee of ijaaruutti ka'a. Miidhamarraa kan ka'eedha irra guddaan isaa ijaaramni sun kan inni dhufe waan sana keessatti of oolchuudhaaf yookaan nama oolchuudhaaf waan jedhurraa kan ka'e ijoolleen irra guddaan dambidolluma keessaa wal ijaaranii 1992 guddinaan immoo lafa isaan keessatti ijoollee dambidolloo walii galaati ammoo kan isaan dhufanii beezii godhatan waan moggaa lafaatti aanuuf waan daggala qabuuf waan argitee gara gadii argitee magaalaarraa bahe waan ta'eef duwwaa afur keessatti wal ijaaranii wanti isaan godhan miidhaa kaawuntar attaakii gochuuf yaalii godhan humni wayyaanee guddinaan qubatee waan magaalaa sana keessa jiruuf humna wayyaanee kana guddinaan dura dhaabbachuu yoo dadhaban namoota argitee isaanii wajjiniin deemanii faan nama agarsiisan kan nama saaxilanii oromoota miidhan warroota akkasii karaarraa miliqsuunii fi gorsa adda addaa kennuufiin guruupiin kun hamma ta'e tokko yaalanii jechuudha yeroo dheeraadhaaf deemanii gariin kan akka lammeessaa gaaromaafa biyyoon itti salphattuun jedha. Namni dambidolloo dhaggeeffataa irrattan inni quba qabdu akkamittiin akka inni qabamee haadhaaf haatiin jiran abbaasaa fuulduratti akkatti ajjeefaman namuu argeera. Namoota akka Solomoon Wayyeessaa fa'aa diddaa irratti magaalaa sana keessatti ajjeesanii. Warrooti kun hamma ta'e tokko finciluun akka danda'amu diina kana dura dhaabbachuun akka danda'amu Oromootti agarsiisanii wareegaman. Waan ajaa'iba isinitti ta'u jarri kun waraana dargii turan asmaraadhaa dhufan Tigireema keessaa waan dhufaniif Tigireen kun akka seen Oromoo irra wayyaa hin ta'in akka jarri kun waan guddoo hin ta'in warra keessa beekattiidha waan ta'eef isaantu dura dhaabbatee Tigiree kanaan qabe hin baqannee homaan jenne jechuudha warra kana hamma dhumaatti itti waliin qabee lubbuun isaanii darban warruma achirraa dhufan kana fa'aa keessa ture jechuudha. Akkasittiin fedhii argite du'i isaanii suni namoota hedduu keessatti jabina eenyummaa falmiin kun akka cituu hin irra hin jirre itti fufuun akka inni irra jiru determinationii bu'uura namaa ta'aniitu lubbuu isaanii dabarsanii jechuudha yeroo sanatti. Hedduu waan hin beeku faannan hin beeknellee hedduu naa kaafte dhugaa waan seena qabeessan dhalli Oromoo bakka jirutti seenaa akkasii kana yoo walii dabarsee hime inni kaan jabina argata jechuudha wal hubata bakka adda addaas akkasumatti seenaan ijaa jiruuf namni baasuusaa faayidaa qaba. Meega silaayyuu diddaa kanatti deebinee seennee torbees kakaasuuf yaalleerra. Diddaan kun amma bara 1990moota keessa kan ture 2000 keessa kan ture amma 2010 keessa amma immoo deemaa kan jiru feesiidhaan yoo ilaalle. Amma 99tti diddaa kana dambidolloo irraa isaa kaanu manneen barnootaa yuunivarsiitii adda addaa irraa kaanu yoo duubatti deebinee ilaallu akkam tureeyyu amma bara 2000tti yoo duubatti ilaallu. Hamma bara 2000 asii kaanee amma bara 2000tti yeroo duubatti deebinee ilaallu barri 2000 yeroo itti Oromoon sadarkaa yuunivarsiitii keessatti baay'achuu jalqabaniidha. Yuunivarsiitii kana keessatti 2000 keessatti na yaadadha yeroo itti Baalee keessatti lafti gubatee lafti kun gubannaan lafa kanaa mootummaatti homaa itti dhaga'amu yeroo didu barattoonni Oromoo reprezentatiivota Oromooti bakka bu'oota Oromooti barattoonni Oromoo akka isaanitti Oromoo bakka bu'an
silaa waan namni paarlaamaa keessa taa'ee haasa'u sabaaf haasa'u yeroo hanqatu kan warri waan sana haasa'an barattoota Oromooti. Yoo lafti Oromoo fuudhame kan haasa'u barattoota Oromooti. Yoo Finfinneen maqaan itti jijjiiramee Adaamaatti kan godaanu OPDO kan irraa haasa'ee OPDO dhumayyuu hin godaansisinaa jedhee irraa falmu immoo barattoota Oromooti. Kan yuunivarsiitiidhaa hari'amee jireenya isaarraa bahee ofitti wareegu barattoota Oromooti. Kan yeroo garii immoo isaan wareegu warra Oromoon isaaf wareegama barataan isaaf wareegama kan isa wareegu immoo wallaalummaan obboleessuma isaa sana kasilaa irraa faayidaa argatu. So 2000 ture 2004tti immoo deebi'ee falmii ta'erraa magaalaan hin jijjiiramin hin godaansifamin sabi kun akka konstitushaniin Itoophiyaan jedhutti magaalaan Oromiyaa seentarii kan iseen godhattu Finfinneedha. Finfinnee irraa immoo dantaa addaa ni argatti jedha jechuudha. Guyyuma tokkotti ka OPDO wajjin hin mari'atin, ka paarlaamaan hin dhiyeessin, guyyumatti ka'anii labsii itti labsanii jara kana buqqisanii yeroo godaansisan. Hin godaannu waan seena qabeessa akkasii, waan hamaa akkasii itu arginu callin jennu jechuudhaan barataan Oromoo falme jechuudha. Waan sana keessatti barattoota hedduutu isin quba qabdu warra iddoo turtan yeroo isin joornaalistii faa ta'uu maltu toora nama 300 400 oliitu hari'ame gariin Keeniyaatti dhufanii nutti dabalamanii gariin dirree deemanii qabsootti dabalamanii so eggesii 2000 kaasee yeroo itti wanti Oromoo kun qabbanaa hin jiru jechuudha. Haaluma eeggate ammas ka'a malee wanti argitee finciluu fi diduu kun sadarkaa bareedaatti, sadarkaa guddaatti, sadarkaa jabaatti, sadarkaa maturity leveliitti ol guddate jechuudha. So har'allee isuma kanatu deemaa jira. Waanuma walitti fufiisaan deemaa jirudha jechuudha. Wayyaa bal'achaa jabaachaa guddachaa hiikisaa immoo hiika argitee sabaa fi furmaata ta'uu ka haala yeroo duwwaarraa ka'u osoo hin taane furmaata giraawundii dhuma jijjiirama waliigalaa fidu barbaachuun akka Oromoo keessa jiru irraa agarsiisaa dhufan jechuudha. Haala akkasiitti wanti kun guddinaan mul'atee deemuu jira jechuudha. Waan babbareeda kaafte amma yeroo fincila dur yeroo yuunivarsiitii fa'aa turtan finciloota akkasii kana akkittama gareedhaan wal ijaartanii eebba barattootaa qobaatti tolchitanii waan adda addaa kan dalagamuun jira yeroo akkasitti. Finciloonni kun innaa ilaalamanii gara amma nuti jenne kana akka ga'uuf karoorfamanii hojjetamaa turanii innaa sanatti yoo amma deebitee yaada isaa ilaaltu. Fincilli yeroo hundumaa namni yeroo waa fincilu yeroo qabsoodhuma Oromootti yoo deebitee ilaalte dura yeroo waa qofaa yeroo fincilanii sadarkaa lookaalii irraa ka'eetu yuunivarsaalitti guddata. Yeroo jalqabu namni waanuma xixiqqoo irraa jalqaba. Waan yeroo sanatti itti mul'ate, waan yeroo sanatti itti argame irraa eegala jechuudha. Ituma jedhuu inni si dudduuba dhufu immoo waan dhibii itti dabalachaa sirra wayyeessaa, sirra jabeessaa ka booda dhufu ka duraarra caalaa deemaa jechuudha. Wanti yeroo sanatti ta'uu danda'u waanuma yeroo sanatti gochuu dandeessu qofa goota. Wanti yeroo sanatti ta'uu danda'u argitee sabaan ofitti qofaatti baatee waan si fakkaatu, waan si calaqqisu, waan humna sii kennu, waan yeroo sanatti gochuu dandeessu sana goota. Kasi booda dhufu immoo kasirra wayyaa. Amma warri har'a qabsoo Oromoo biyya keessaa geggeessaa jiran waan isaan irra gahanii dhaabbatan yoo wanti kun dhaabbate ka isaan booddee dhufu immoo isa sanarraa ka'ee waan isaan itti milkaa'an irratti ijaarama
waan isaan irraa immoo fafa ta'an yookaan irraa hin milkaa'in sana immoo ni wayyeeffata. Yeroo hundumaa beeziinsaa waama dur jalqabe waggaa 50 har'arra jalqabe itti fufee waan dhibii ta'e itti fufee chaartara fide itti fufee 2001 dhufe itti fufee 2004 falmiin fincillii haaluma sana jabaatee cimaa bal'achaa nama hundaa bira gahaa deemaa jechuudha. Ka amma booddee dhufu immoo ka kanarra daranii ka kanarra bishaataa ka kanarra hubataa ka kanarra murataa haala akkasii dhufa jechuudha. Namni immoo yeroo waa beeku waa sodaachuu dhaba. Akka isaanitti har'a dhaabbatanii fakkiin bara waggaa 14-5 irraa yeroo yuunivarsiitii tures itti dhaabbannu argitee miidhaa kanaa fi falmiyyuu haa godhu malee namni har'a akki jiru kuniif har'a yeroo darbe akka inni itti ture kun xiqqoo walirra jira jechuudha. Har'a nurra jabaa, har'a nurra beekoo, har'a nurra bishaatoo ka sagaleen isaanii bakka cufa dhaga'amu. Ka argitee jabinni isaanii namoota hundumaa bira gahee nama hundumaatiifuu hamilee addaa horu. Miidiyaan jiraachuunis isaan argite waan isaan biyya keessaa ta'an beektoti alaa waan isaan jedhaniin isaanuu wanti isaan waliin jedhaniin ituu bulee hin oolin isaan gidduu marsa jechuudha dubbiin. Yaadi isaan gidduu deddeebi'a kunillee faayidaa guddoo isaanii qabaate kanaafuu waan dur ture sun bu'uurayyuu haa ta'u malee ka duriirra bishaataaf jabaatu amma deemaa jira jechuudha. Yaa dhugaa keeti amma namni ala kanatti yoo argine baay'een si dabalatee namoonni dhaloonni amma ala kana keessa hojjetanis kaan isaanii waruma barattoota sana keessa ba'anii fincilanii miidhaa sanaan dhiibamanii akka biyyaa ba'an taasifamanidha. Ala ba'uuf yeroo keessa immoo haalaan addunyaan kun itti jiru kun haanjaan nuume in jiraata. Wantoota akkasamma deemaa jiru walitti ititee carraa fi hiree gaarii nu akka sabaatti nu argamsiisutti jiru kana caala gabbifannee gara galii keenya gara kaayyoo keenya sanatti ga'uudhaaf maal fa'aa eeggachaa maal fa'aa immoo jabeeffachaa deemuu qabu dhaloonni amma jiran. Wanti guddaan nuyi barbaannu dhumarratti Oromoon of ta'u. Oromoon mirga qabaachuu, justice, freedom, akka namaatti sagalee qabaachuu, yoo rabbi nu gargaaree itti milkoofne immoo biyya qabaachuu, wanti galiin irraa maayyii kamiishoo keenyaa galiin keenya waan kana ta'a jechuudha. Galoota kana bira kan ittiin gahan immoo obsaaf murannoo waan jedhamtu jira Oromoo keessa. Disipiliiniin barbaachisaadha. Obsi barbaachisaadha. Murannoon immoo warroota kana kan utubee damboobsee jabeessee ittiin fuulduratti nama deebsisu immoo murannoo jechuudha. Murannoo qabaachuu murannoon immoo wanti inni irraa dhufu beekumsa irraati. Beekumsi mirga qabaachuu, beekumsi namaa wal qixxaachuu, maal faayidaa akka namaatti ilaalamuu herregamuu, akka bineensaatti ajjeefamuu dhabuu. Akka barbaadanitti qabamanii hidhamanii tumamuu hanqachuu waan jedhu kan walitti himaa wal barsiisaa namni dirqama itti fudhatee inni mana barnootaa keessaa barsiisu ijoollee waan danda'e waan eenyummaa isaanii biildii godhu barattootis immoo wal dhagaanii wal bira dhaabbatanii yeroo hundumaa wal tumsanii bakka jiranitti jechuudha. Dirqamatu irra jira. Dirqamni isaan irra jiru kun immoo namni afaan ta'ee Oromoodhaaf ammatti haasa'aa jiru isaan malee hin jiru beekuutu irra jira. Kana gaafan jedhu biyya keessatti paarlaamaan qabu Oromooni, ripireezentatiiviin Oromoo hin jiru biyya keessatti, warri Oromoodhaaf fincilan bakka ni jiru, jaarmiyooti ni jiru, biyya alaa ni jiru, biyya keessallee jiraachuun malu. Irra guddaa wanti barataan ofitti himuun irra jiru of ijaaru. Ijaarama jiru jaarmiyoota jiran immoo quba yoo qabaate jalatti argitee yaada jaarmiyootaa sabi kamiyyuu yeroo yuunivarsiitii ture Keeniyaatti illee deebi'een baradheni yeroo baradhu ammas wanti baradhu international relationii dhuma jedhanii gaa politikaa dhuma barattameen illee politikaan wanti fedhe yoo deeme addunyaa kanarraa irra guddaa wanti siyaasa fedhe ijaaramarra jira.
ijaarama qindoomina qabu, ijaarama jabina qabu, ijaaramtee taanaan bakka feete sana haa turu, yeroonsa haa dheeratu, haallisaa haa jabaatu, bakka fedhe hinuma nan qanne jechuudha namni ijaarama qabu. Kanaafuu waan barbaannu sana bira ga'uudhaaf wal ijaaruu, roorroo yeroo jabaatu abdii kutachuu dhabuu. Maaliif wanti amma Oromoon itti jiru kun maqaa gara biraan qabaatu qabsoodha wanta Oromoon itti jiru. Qabsoo keessa immoo bal'inni hin jiru. Bal'ina qabsoo booddee bal'inni jiraachuu ni mala. Yoo nuuf yookaan jenereeshinii kanaaf iyyuu hin jiraatin akka namaatti jiraachuu saboota bilisooman Liibiyaa fa'aa yoo ilaalle uummata mileenii 2 fixxe Faransaayinitu isaan bilisan bahin. Saboota hedduu salphatee namaa gadi ta'ee gabrummaa ofirraa kuffise. Ofii keetiif jiraachuuf jettee bini kan itti gabrummaadhaan qabdu. Yoo an dhabamillee ilmaan kooti ilmaan ko akkuma koo salphatanii lafa ilaalaa tumamaa ajjeefamaa salphataa hin hafi waan jedhu sana beezii godhachuudhaan deemaa jechuudha namni. Kanaafuu ijaaramuu wanti jedhamu sun beeziin biyyaas haa ta'u jaarmiyaas haa ta'u waan fedheeyyuu ijaarama keessa jira. Ijaaramuu quba wal qabaachuu, abdii murachuu dhabuu, hamilee qabaachuu inni kun faayidaa qabaa jedhee yaada. Hedduu gaariidha. Gaaffii gara dhumaattis gaafadhu. Amma Oromoon egaa akkuma beektu lafti Oromoos Oromiyaanis saboota adda addaa biyyaa namni garaagaraas akkasuma keessa jira. Aadaan Oromoolee aadaa wal kabajuu namummaa irratti hundaa'e kan nama biraallee fuudhee guddisuu waan akkasii qaba. Yeroo qabsoo gana gaggeessan keessatti barattoonni kabaja akkamii nama biraatii horachuu qabu. Naamusa kakaafte naamusa akkamii horachuu qabu. Wanti isaan irratti jabaatanii hojjetan of eeguunis wal eeguunis kaayyoo eeguunis maal fa'i isa kanaan samaraayis goote dhaloota kanaaf akka dhaamsaas ta'u. Naamusii yeroon jedhu walii isaanii kabajuu, yaada qaban lafa kaa'atanii irratti cichanii irratti hojjechuun yaaduma barbaaddu isoo irraa hin bahin irraa hin miliqin bakka barbaadde akka barbaadde sanatti hojjechuun naamusa gaafata jechuudha. Naamusii waanuma barbaadde san hojjechuun iyyuu naamusa. Namooti nu gidduu jiraatan immoo diinni yeroo irra guddaa namoota ofii isaa dhiise akkati nama gara biraa diina goote ilaaltu si gochuu barbaada. Attentionii jijjiiroo kan daayivertii gochuu wanti isaan irraa hojjetan ija keenyaan argine jarri kun nama gurguddaa fakkaatanii wanti isaan hojjetan hojii duuriyyee hojii ijoollee xixiqqooti. Saba kana walitti diruudhaan umurii dheeressachuu, hollaa walitti naquu, shaniin ijaaruu, wal shakkisiisuu argitee nama isin Oromoonni orma isa keessa qubatu nama 5-10 ta'e isa keessa qubaturraa haajaan qabu miidhaa isaaniin miidhaadhaanis argitee falmiin Oromoo bakka gaadhee yaadu Oromoon wanti nu irraa milkaa'uu dandeenyu mirga argachuu dandeenyu nuyi waan nu barbaachisu ilaallee diina kana dura dhaabbannee falmii goone warrum akka keenya nu wajjiniin biyya keenya keessattis keessummummaa dhufanii nu wajjin jiraatan yoo dandeenye isaaniin nu ofumaa wajjinii nu isaaniifis mirga argamsiisuu irratti hojjechuun namarra jira jechuudha. Disipiliiniin barbaachisaadha, wal jabeessuun barbaachisaadha, murannoon barbaachisaadha, miidhaan akka jiru immoo beekuun barbaachisa. Yoo miidhaman waan miidhamaniif waan eegalan dhiisanii biraa deemu miti jechuudha. Itti cichuun namarra jira. Walii ofii kabajuu walirraa argitee hammeenya diinni isinitti fidu walirraa ittisu, walirraa wal tiksu dhaaf jaalala walii qabaatanii hamma dhumaatti waliin dhaabbatanii waan kana falmuun dirqama Oromummaati jedhee yaadu. Ayya dhaggeeffattoota keenya egaa sa'aatiin keenyas gabaabaadha. Mariin bal'aa nuti yaadasaa badhaasaa kutuu waliin gaggeessine asumaltu maramaa yaadasaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduun si galateeffadha. Galatoomii Oromoo jabaadhaa ulfaadhaa bakka jirtanitti rabbisin wajjiniin haa ta'uu immoona. Se madale diben ko sitti jale kam bultumi odani dambino gosakami
ya dambii yamattantu ishee sanyii daabessa akkamiin dhaabdee odaa mataa gubbaarra teessa amma naalbeedhaan jiree hundeedhaan si buqqisa jajjabaa kormaa yaasee mataarra si deemsisa amman sirra bobbaasa Alkanii guyyaa yaadaan gubadhee keessa kooti kan lafarra harkifameet reeffa obbolaa kooti barriin darbaa obsi